Biyyoota kaaniif qofaa osoo hin taane jiraattotuma biyyattiifillee bakka ifa hin taane Eeriyaa 51 bakka ifa hin taanee fi dhokataa ta'e. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya har'aan bakka dhokataa fi ifa hin taane waa'ee bakka Eeriyaa 51 jedhamu kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Bakka sodaachisaa fi dhokataa Eeriyaa 51. Addunyaa homti tokkollee hin dhokanne keessatti bakka dhokachuu danda'ee fi haga ammaattillee bakka ifa hin taane. Keessa seenanii ilaaluuf yookiin ija kaameraa keessallee akka hin seenneef itti siquu fi dirooniin illee akka itti hin siqne jedhamee bakka haala adda ta'een dhorkamudha. Bakki kun bakka Eeriyaa 51 jedhamuun waamamuu fi bakka iccitii ta'edha. Iccitiin kunis namoota biyyattiin ala jiraataniif qofaa osoo hin taane jiraattotuma biyyattiifillee bakka iccitii ta'e yookiin bakka dhokataa ta'edha. Mootummaan Ameerikaallee bakki Eeriyaa 51 jedhamu kun biyya isaa keessa jiraachuu kan bare yeroo dhiyoodha. Bakki akkasii akka jiru jiraattota biyyattii keessaa fi ala jiraatanittis kan himame bara 2013 ture. Kana dura garuu Ameerikaan osoo maan dubbatiin iccitii gootee qabatee turte. Bakki iccitii ta'e kun moggaasa isaa kan argate yeroo Ameerikaan bara 1997tti Veetnaam irratti weerara raawwatte ture. Yeroo sanattis bakka isaarraa ka'ee akka waraanu kan ajajame maqaan isaa koodii CIA yeroo sanaa Eeriyaa 51 jedhamurraa ka'eetu. Ajaja fudhataan waraana yeroo sanaa CIA'n bakka iccitii Ameerikaatti argamu kana hordofaa erga ture booda koodii yeroo dheeraaf Veetnaam irra ture Eeriyaa 51 jechuun moggaaseera. Bakki kun kan argamu biyya Ameerikaa qarqara galaanaa Giiroom lafa onaa Neevaadaatti maayilii 85 yookiin kiiloomeetira 135. Gara Neevaadaa yoo deemtan hojjettoota faabrikaa asbeesuudhaan bakka hundeeffamtee fi boodarrattis bakka sooroma baatonni itti wal gahan magaalaa taate magaalaa Raahel daawwachuuf namni deemu gara bitaatti karaa sororoo dhagaan irra jiru argata. Karaa kanarra callisee yoo deeme bakka Ameerikaa keessatti argamuu fi Eeriyaa 51 jedhamu balbala isaa arguu danda'a. Garuu Eeriyaa 51 keessa seenuun tasumaa kan hin eeyyamamnedha. Iskweer kiiloomeetirii 23-25 ta'e irratti bakki argamu kun kaameraawwan ammayyaawaa kan qabanidha. Jechuunis jecha namoota karaa adda addaa dhufan bakka waraabuu danda'udha. Akkasumas dandeettii viidiyoo waraabee dabarsuu kaameraa qabudha. Maaltu akka hojjetamaa jiru, maaltu akka dubbatamaa jiru hunda waraabee kaameraa dabarsuu danda'udha. Kana qofaa osoo hin taane naannoo barreeffama cimaa fi poolisoota eegdummaa irratti bobba'an kan lakkoobsi isaanii hin beekamneen bakka eegamudha. Waa'een jiraachuu bakka kanaallee kan dhagahame bara 1960tti ture. Kun hundinuu ta'ee namni didee keessa nan seena jedhu yoo jiraates irbaata rasaasaa ta'a. Sababiin isaa immoo bakki kun bakka iccitii ta'ee fi eegumsa cimaas bakka qabudha. Bara 1970 fi bara 1980 booddee bakki Eeriyaa 51 jedhamu jiraachuu isaa malee Eeriyaa 51 keessatti maaltu akka hojjetamuu fi maaltu akka ta'u garuu akka tasaa pireezidaantonni Ameerikaa yoo beekan malee bakki kun namoota biyya biraaf hafee achuma dhiyoo magaalaa jirtu magaalaa Raaheliifillee wanta dhokataa ture. Bakki kun Eeriyaa 51 jedhamee moggaafamuusaa dura qarqara galaana Giiroom waraana addunyaa lammaffaa bara 1942tti Ameerikaan buufata xiyyaaraa qabdi ture. Bakka galaanaan marfamte kanas kaampii godhachuun bara 1955tti gara bakka iccitii ta'eetti jijjiireera. Eeriyaa 51 bakki jedhamu kun xiyyaarota mataasaa waajjiroonni aviyeeshinii hin beeknes qaba. Kana qofaas miti biyyattiitti dhaabbanni nageenya guddaan peentaagoon illee wanta beeku tokkollee akka hin qabnetu dubbatama. Ameerikaanonni baay'een yaaliin waa'ee bakka kanaa baruuf taasisanii shakkii fi ta'innaadhaan ala odeeffannoo qabatamaa osoo hin argatiin safuudha jedhanii dhiisaniiru. Daawwattoonni hedduunis fedhii waa'ee bakka kanaa baruuf qabaniin bakka jireenyaa isaanii magaalaa Raahel Eeriyaa 51tti dhiyoo jirtutti taasisuun bakka sana hordofuu yaalu. Garuu wanti argan tokkollee hin jiru. Bakka baruuf nama hawwisiisu kanatti fayyadamuun Holiwudiin immoo bakka iccitii kanarratti seenaa garaagaraa uumuun fiilmii Eeriyaa 51 jedhu hojjetaniiru. Baay'een namaas odeeffannoo gaarii arganna jechuun fiilmii kana kan daawwatan yeroo ta'u dhumarratti garuu fiilmiin kun ta'innaadhaan malee wanta bakka sana jiru akka hin taane hojjettoonni fiilmichaa himaniiru.
Bakka kana dhaqanii daawwachuu miti bakka Eeriyaa 51 kanarraa xiyyaaraan balali'uun iyyuu wantan yaadamnedha. Maarree Eeriyaa 51 maalinni? Ka'umsi isaa bara 1942tti bakka buufata xiyyaaraa kan turee fi qarqara galaana Giiroomitti bakki argamu kun gara bakka iccitiin isaa eegamee fi fooyya'aa ta'etti, gara bakka leenjii wattaaddaraa fi bakka qorannoo akkasumas bakka oomisha meeshaaleetti jijjiirameera odeeffannoowwan jedhan bahaniiru. Kanaafis kan ibsamu Ameerikaan kan hidhattee fi helikoophtaroota eenyuyyuu hin arganne jeetota akkasumas meeshaalee hordoffii fi diroonotaan nammalee dabalatee bakkitti oomishamudha amantii jedhu qabu. Sababiin isaas meeshaaleen kun bakka kanaa ka'uun akka balali'an jiraattonni bakkichatti dhiyoo jiran ni dubbatu. Wanta kana to'achuufis kaameraawwan fageenyaan hojjetan kaa'uun hordofuun akka mirkaneeffatan gaazexeessitoonni qoratan dubbataniiru. Tokko immoo jala muranii kan dubbatan Eeriyaa 51 hibboo biyyoota addunyaa keenyaa kan ta'an bakka qorannoo eeliyaansotaati jedhu. Sababiin isaan kanaaf dhiyeessanis qaamonni kanaan duraa hin argine gara Eeriyaa 51 yeroo seenanii fi yeroo bahan argamuu isaaniini. Kaameraawwan fagootti waraabaniinis wanta jedhan kana qabatamaan fudhachuun agarsiisuu danda'aniiru. Eenyu waliin wal argu? Maal hojjetu? Gaaffii hawaasa addunyaa hin deebinedha. Bara faranjootaa 2013tti mootummaan Yuunaayitid Isteet bakki Eeriyaa 51 jedhamu jiraachuu kan ibsee yoo ta'eyyuu bakka qorannoo uumamoota garaa garaati wanti jedhu garuu dogongora akka ta'ee fi bakkichi yeroo waraana qabbanaa'aatti iccitiidhaan bakka oomisha xiyyaaraa U2 jedhamu akka ture ibsameera. Achi boodas waa'ee bakka iccitii kanaa gabaastonni garaagaraa, qorattoonni garaagaraa fi qaamoleen garaagaraa odeeffannoowwan waa'ee bakka kanaa argataniin ibsuun akka tarreessanitti bakki Eeriyaa 51 jedhamu kun hojii to'annoo qilleensaa ni hojjeta. Akkasumas meeshaalee waraanaas dhoksaadhaan ni oomishaa jedhu. Haa ta'u malee shakkii isaanii ibsuu fi sababa kaa'uun dubbachuun ala haga ammaatti odeeffannoon sirrii waa'ee bakka kanaa hin ibsamne. Dachee guddittii Ameerikaatti bakkitti siquun illee balleessaa ta'e kun tasa akka yaadamu meeshaalee waraanaa ciccimoo fi bakka uumamoota adda addaa itti qoratan akkasumas bakka saayintistoonni itti qoratan ta'innaa kan jedhan gaaffiiwwan hedduun ammallee ka'aa jiru. Moo akka deebii daa'immaniif kennamu akkuma Ameerikaan jette bakka xiyyaarri walitti qabamu ta'a. Isa kaminni sirriin? Shakkii keessatti bakka eenyummaa hawwisiisaa qabatee jiru Eeriyaa 51. Ammas baay'ota wal falmisiisaa eenyummaa isaa dhokataa ta'e qabatee jiraachuusaa ittuma fufeera. Ani seenaa isaarraa kaasee haga haala ammarra jiruutti odeeffannoowwanan argadhe ibsuun kana siniin jedheera. Bakki iccitii ta'e kun garuu akkuma kaleessa wal mormisiisaa ture har'as itti fufeera. Kan borii immoo borumaaf dhiifna. Horaa bulaa.